Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoota daawwattoota miidiyaa kiyyaa daawwachaa jirtan kun Oroyuzi baga gama Oroyuz dhuftan isiniin jecha arraan tana hedduu waan nama gaddisiisu takkaan isiniif qabadhee wanni hedduu nama gaddisiistuun akkuma beekamu biyya teenya keessa rakkina garaagaraatii jira. Rakkina hangana hin jaamnee jira biyya teenya keessa. Rakkina kana garuu namni keenya harka kanneen takka jira taa'een beeku. Biyya alaa jirus biyya keessa jirus uummanni keenya guyyaa takka illee rakkina kanaaf harka kanneen taa'een beeku. Rakkina kana furuudhaaf yeroo hedduu tattaafateetis jira, tattaafachaatis jira. Duuba wanni nama gaddisiisu tun uummata keenya naannoo Somaaleet irraa buqqee nama miliyoona takka. Ummata saniif gargaarsi garagaraa akka godhamaa ture ni beeytan namni hin gargaariin hin jiru jeetii yaada. Biyya alaa tanarraa xiqqoo qabnu, karaa qabnu, kaan karaa baankiitiin kaan akka walitti dhiyaatu walitti qabnee ergaa turre. Duuba maallaqni san akkaawuntii mootummaadhaa seenee maallaqa biliyoona meeqaa ni beeytanii maallaqa Itoophiyaadhaa jechuudha. Baankii gamtaadhaa seenee gamtaa Itoophiyaa seenee. Duuba maallaqa kana mootummaa harka seene akkuma harka seenetti maallaqa uummanni keenya akka dhuunfatti walitti qabee sheekotitti ergee raayyaa fa'aatti ergee Abdurrahmaan Hussein fa'a isaanitti ergee maallaqa kana mana haga takko laga xaafoo keessatti bulchiinsa laga xaafoo keessatti ijaara ni yaadattan jeetii yaada mana 300 fi toora 350 kana manni kun ijaaramee ummanni jaaree maallaqa ummanni baasee rakkataan xeefiifuu maallaqa hin qabne biyya keessa maallaqa hanga qabu dhadhahatee ummata kanaaf jecha osoo ummanni keenya ala galuu nuti akkamitti nyaannee mana keessa bulla jaanii waan qaban gandarra deemanii magaalaa adda addarra deemanii sheekotiin tun walitti qabdi. Akkasuma biyya alaatirraa illee itti erginee manni ijaaramee jechuudha. Mana kana ijaaramee yeroo manni kun dhumutti mootummaan akka ijeen mana kana nuutu ummataaf kannaa isin dalagaa teessan fixattanii jirtaniiti mana kana nuutu rakkabsiisaadhaati nukkannaadhaati duyda nu gorsiisaadhaa jeen. So boodarra mana san maaltu mudatee kajoomee viidiyoo irraa haa daawwannu walumaan. Bakki har'aan tana jirtu laga xaafoo jaamti. Gaafa uummanni keenya Somaaliyaa irraa buqqa'an yeroo buleetiin teenya caaltuu isaanii kantiibaa magaalaa laga xaafoo taatee jirtu keessatti lafa tana ummata keenya baqattootaatiif kennite mana 300 asii fi gamas jidduu irra ijaarree mana kana ijaarree akkaataan itti ijaarame manni kun nama tokkoof kaaree 500 waliigala haasi ijaarame mana 256 kana bakka biraa hajiru wajjin gara mana 300 ulamaan teenya Shee Adamtuu Laafaan bakka uummanni keenya ala galanitti bakka uummanni keenya akkuma isin gartanitti hammarreessa keessa namni kumaantamni mana tokko keessa waliin galutti bakkitti teenyu jiru jaanii masgidarra lafaa kaanii boohanii uummatarraa gargaarsa guurree gargaarsa saniin manneen kana ijaarree yeroo ijaarru kaaree 500 irratti nam tokkoof jallisaa simintoo goonee dhagaa fi simintoo goonee gubbaan isaa qorqorroo qaamni isaatti illee qorqorroo goonee akka wacii baasii guddaan hin baasifnetti mana tokko irratti hisaaba qarshii 55,000 baafnee sagaraa isaa akkana mitira 3 gama kaanitti mitira 4 ijaarree gadoosiidha mitira 4 ammas qonnee sagaraa akka namni manaaf abbaan manaa biillaaf ijaarratu sagaraa akkasii ijaarree xumurree mana kana mootummaa tarakkabsiifnee sangofame ulaas itti goonee ulaa hadiidaa ulaa sibiilaatti goonee ulaa qorqorrootti hin goonu jennee ulaa sibiilaatti goonee tarakkabsiifnee yeroo gabaabduu keessatti nama sitti galchuu didanii nunni galchine naan nurraa qeebaluu didanii nu galchuudhaaf gaa mootummaan taane nama galchuus hin dandeenyu buqqaafnee finne qabsiisuus hin dandeenyu waan nurraa eegamu goonee eega finne booda hattuu mana kana ulaa takka takkaan irraa guurrattee maskoota irraa guurrattee sun isaan hanqannaan qorqorroo gubbaarraa manneen hedduu ammallee hin dhumne madura gara mana 40 kadhiyaatu qorqorroo illee irraa kaafatanii jiranii jala saammoo bakka jidduu cicciranii kana qorqorroo irraa buqqifatanii ulaa sibiilaa irraa buqqifatanii maskoota irraa buqqifatanii jiranii horiin ummata akkana lafa gannaqamee badee dhiiroo mootummaa kana keessa namni hawaasaa yaadu namni maallaqa kana yaadu maallaqni kun maallaqa biyyaati ummanni biraa beeleet
garin nama khulii dalagee khulii irraa maallaqa kana kannatee jira qaama mootummaa hawaasa qaama mootummaa kanatti dhagee mooriin hawaasaa kun nu mootummaa taanee irraa eeguu hin dandeenyu nu mootummaa taanee nama qubsiisuu hin dandeenyu gargaar Hono akkuma viidiyoo irra gartan hattoota itti bobbaasee tahee kaampaanii akka gartee hantuun tunuu mootummaa wajjin hidhata qabdu osoo mootummaan biyya jiru mana dila kana hulaa kana irraa dhumtee hulaa bira dabree yeroo qorqoroon akkanatti gubbaarraa guuramuun viidiyoon harkaa jirtan kana so wanni kun waan hedduu namatti dhagahamu angaba kiyyaan ummanni keenya ammallee maallaqa isaadhaan haguma gannaqee wanni ta'u jira maallaqni baankii mootummaadhaa seene achi buutee dhadhaa ibidda bu'eete maallaqni immoo gama kaaniin nama dhuunfaatiin sheekotiidhaan abbootiin qabeenyaa walii qabdee waan kana gargaartees akka isin gartan kanatti mootummaan harka keessaa fudhadhaa jee bilaashitti hattuun akka mana kana faayidaan ala gootu taasise gama kanaan ammoo akkuma hundi keenya quba qabnu namni ala rakkachaa bikka galu dhabee viidiyoo garagaraa Facebook kanarrattis YouTube irrattis arku jirtan so wanni kun hundi rakkina kana mootummaan jaalatee waan kana uummata rakkisu jira ummanni kun akka rakkatu mootummaatu godhaa jira mootummaan rakkina kana furuu hin barbaadu osoo mootummaan rakkina kana furuu barbaade yoo ifi gargaaruu baatillee ummata gargaaruuf nama gargaaruuf haala mijjeessa kanaafuu waan kanarratti gaa furmaanni maalii kayisa joorratti hedduu nama dhibaa namni keenya maallaqa isaa akkanatti gannaqee maallaqa miliyoona meeqa baasee mootummaan akkanatti harkaatti taphachuun kun ummata Oromoo dadhabsiisee diinagdeedhaan laamsheessee akka ummanni Oromoo mootummaa kana jala kufu akka ummanni kun mootummaa alatti tattaaffii takka akka hin goone barbaada. Kana hundaa'u hubannee namni keenya akkamitti mootummaa abbaa irree kana mootummaa abbaa irree irraa kaafnee mootummaa hawaasaaf ta'u ka ummanni jaalatu akkamitti ijaaran irratti diinagdee isaa baasuu qaba. Karaa danda'een wal ijaaree jechuudha. Wal ijaaree ummanni keenya qabeenyi isaa nama inni barbaadu akka filatuuf if qopheessuu qaba. Kanaan ala wanni gartee ummanni keenya rakkina keessaanii baajennee yaadnu hin jiru jechuun haala kanaan waan abdii nama kutachiisu sheekotiin teenyalleen hedduu gaddanii waan ummataan jahan dhabanii jechuudha. Yoo har'aan tana aboogaa mootummaan kun akkana nu godhee hunoo mootummaan kun maarreeyya hidhamuulee ni danda'an. Kanaafuu nuti akka mataa keenyatti wal mari'annee waan kana sheer waliif goonee hawaasni keenya furmaanni maal godhuu qaba kajoorratti haa wal gaafannu tokko tokkoon keenya mee waan isinitti dhagame isinis yaada isiniif dhufe waan kanarratti koomentii jiranaaf kaayaadhaa hedduun gaddee jechuu waan hin dubbadhullee hin beekan hedduun dhagame. Aarsaa hawaasa keenya goone inni akkana goone rabbi isinitti harkisisu harkaa daawwadhaa kootaan wajjin ilaalaa daawwadhaa hulaa isaatarraa buqqisan akkatti irraa buqqisan hulaan takka irra hin jirtu mana kana hunda namatti galchineennaan isin hojii keessan fixanii isin laallatu nuun jaan amma boodi akkasitti akka isaan laallatutti qorqorroos kun irraa buqqaafachuu jiranii argaa isin hin jenna nu wajjin daawwadhaa. Kuni hulaa isaati hulaa akkanatti irraa buqqisanii warri qofa asitti hafee maskootas hollaali maskootas warri isaa warri sibiila argaa kun sibiila asin muka asin sibiila maskootas akkana irraa baafatanii lafa saalaan lafti isaa simintoodha gubbaa isaa qorqorroo akkanatti irraa baafatanii hulaan isaan hanqattee hulaa gurguratanii maskoota gurguratanii attuun qorqorroo gubbaa irraa guurratte amma akkanaa wajjin waan ajaa'iba isinitti ta'u ummanni keenya bunnoo baddalleefatti ala sharaa jala galu jiran magaalaa dadaritti mana tokko keessa addaraasha tokko keessa abbaa warraa dhibbi tokko mana keessa abbaa warraa 75 barandaan isaa abbaa warraa 25 galaa jiran yeroo dhukkubni nama dura wajji jiru addaan baase kana keessa ummanni keenya akkasii walitti qabamanii jiran ammoo manni hawaasni maallaqa isaanii baasanii dachiilleen ta hawaasaa bitii miti yoo inni ta mootummaa diyenne maallaqa isaaniitiin biraa rakkatee hawaasni ijaarrate akkanatti israaf ta'ee gannaqamee hafee rabbi isinitti agarsiisu argaa. Gaafa duraa ulaa abbaa afur gisee irraa buqqifatan dhaynee kantiibaa magaalaa tanaa dubbisnee bulchiinsa dubbisnee warra dirjitii warra gargaarsaa dubbisnee biraa deemnee ulaan afur irraa buqqaate osoo uummanni ulaa irraa hin guurranne malatti godhaa jenneen
akkatti guutuu irraa guurratanii fixan jechuudha warra akka waan namni kontaraata fudhatee irraa guuree fixee hoota laala amma jalli kun akkaataan itti ijaarame waan ajaa'iba isinitti ta'u akkaataan itti ijaarame akkana ijaarame as gubbaarratti qaamni isaa kun akka dhaamachetti hin taane gubbaarratti wanni itti goone korniisatti goone korniisnis carqii abjadiidhaa fi madaabaraa fi kanaan itti goone kanallee irraa maratanii madaabaraa sanillee guuratanii amma jidduu isaa bakka garigarii akkana jidduu guuranii jiran qorqorroo bakki garigarii akkana jirti argaa uummata keenya horiin uummata akkatti faca'ee lafatti hafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata keenya kan bahaa kan dhiyaa jirtan biyya keenya keessatti hawaasni wal gargaaruun waliif dirmachuun akkuma qalbii talallee nama gammachiisu keessillee nama gammadu wanni garaa nama gubuus takka jira. Waan garaa nama gubuus noggaa deemnu hawaasa keenya keessatti nuti hanga dandeenyu bakka deemnutti ilaallee hawaasa keenya bakka rakkoon jirtu sagalee taanaaf jennee tattaafachaa jira. Garuu waan garaa nama gubu tokko laga xaafoodhatti mana gara 200 fi wajjii haa ta'u haasif jaarree kun hanga ammaan tanaan nam tokko fayyatan jiru akkuma isin argitan dadarratti hawaasni keenya akkatti rakkatu jiru agartan bunnoo baddalleetti hawaasni keenya akkatti rakkachuu jiru agartan meeqa bunnoo baddalleelee na hafu manni kun kajaarameef warra akka dadarsaniiti arraan tana manni kun akkuma isin argitan kun ulaa isaatis maallaqa uummanni keenya biyya namaa kuulii dalaganii waan kana as ijaaruu danda'an uummata keenyaaf namni walii dhiiguu qaba jaani. Walii dhiiguu qaba jedhee sumuni isaa walii coree biraa rakkatee as ergee yookaan biyya keessaa namoota waan qabu baasee as godhu kun maali? Amma dhugaa isin dubban abbootii qabeenya manaana keessaa qarshii miliyoonaan dhangalaaftee as waan kana ijaarte baay'ee jira. Isaan kan waan qaban san ilmaan fi bira hojjeesanii obboleessa kiyyaaf jedhanii godhan kun maali? Lammummaan sun maali? Nama tokko hamana diidam jaaree jira akka Abdul Qaadir. Amma obboleessa dhugaa nama tokkichi hamana diidam qophaa fi jaaree jira. Godha kun maali? Qaamni mootummaa jechuun uummata jechuudha. Mootummaan tokko mootummaa haa ta'u yoo uummanni isaa mootummaa isii godhe maal jechuudha yeroo uummanni keenya ala rakkatu kun akkana ta'u kun maal keessatti dhaga'amne laale meelaale hedduu garaan nu gubate mana kana irra hedduu isaa akkuma isin argitan kana qorqorroon irraa guuramte hulaan irraa guuramte manni wanni takka illee irra hin jiru mana kana hulaatti goone korneesatti goone waa hunda isaatti goone mana isin argitan kana bifa bareedaan itti qophoofne uummanni keenya fi'ineetu wafinnee uummanni keenya keessa taa'ee haaraa fudhatu jennee teenyaaf illee ijaaruu gammanne namni baay'ee illee hin gammade hayyoonni meeqas gubbaa dhaabbatanii ulamaa'iin meeqas gubbaa dhaabbatanii waa hedduun godhamee ture gaafata. Har'aan tana garuu waan dhiiga garan nama yaa'u wanni hawaasni keenya keessatti laffeessan bakka argachuu dhabuun hawaasni tokko walii dhiigee bakka argachuu dhabuun waan akkaan garaa nama belbelchatirraa akka qaama mootummaattis akka hawaasa keenya waan kana daawwatuttis laalaadhaa wanti tun maal fakkaatti hiikkaan sii maali maaliif hawaasni ala rakkatu jiru san rakkoo san keessatti haafuu ja'amee maaliin itti argachuuf maaliin ta'uuf akkam ta'uuf maal rakkoo maaliitiif odoo manni duwwaan kun ala as taa'ee qorqorroon isaarraa hatamtu sa'a dhukkubaa tanaan hawaasni addaraasha tokko yookaan mana hangana keenya keessa namni 100 faan bakka takkaa yeroo ta'u hawaasa keenya rakkatu agarra osoo wanni kanaa kun jirtu maali hiikkaansa rakkoo maaliitiif yoo han biraa dhabne Itoophiyummaa jaasan namatti dhagahamtu wanni biraa haaftu namni bari yoo asii gabbee Itoophiyaa jechuun illee waliif garaa laafaa bara Itoophiyummaan yoo wanni biraa illee haaftu namatti dhagahamtu yoo kana bira haftee yoo kana bira cukutte Oromummaan sirriitti dhagahamtu qaamni bakka tana jirtan yoo wanni san hundi hafte biyyi tun qabeenyaan sossooti qabeenyi biyya tanaa sirriitti dhagahamu qabeenyi dhangala'ee kun faayidaa ala yeroo akkanatti yaadaa isiniin jenna.